malee dhufee haasa'uu hin danda'u. Na dhagayaa jira beeku. Na laalaa jira. Dhufee ol bahee haasa'uu hin danda'u. Maaliif jennaan deebisaa tanan qabu. Qureeshiin akkam jechuu turte ittiin isinii deebi'a. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك سميته بنفسك جاني تتي حجي توافو ترى أما وين غافين إفيف أكنا بلتشا ديمتي إسان مرات جيتين غافين راغبابسي مقوم الله خنا قريشي نيسا في الدورة وصو نبي محمد وفين دورة أكس جتشو ترتي تلامداتي طواف خنا قريشي نيسا في الدي Thank you very much. طواف كعبان طوافا كنا قريشي نيسا في الدي نبي الله إبراهيم قريشي تنرقم نبي الله إبراهيم في نبي الله محمد جدو زمن الإيرات الجر akkasuma wajji Ismaa'ilii irraa eegalti seenaan Qureeshiidha yookaan warra Qureeshiidha Ismaa'il irraa eegalti Nabiyallah Ismaa'il ammoo kitaaba kamtu kennameef naa deebistanii shari'aatamtu Ismaa'iliif kenname tatabbu'a alaysa fiikum caalimni isin keessan jiru kawaan kana dhufee deebisu تتبع كم تخنمه خطابة تتبع جامو كنمه في أبا ساجلا دي أبا ساجلا ديم إسا أبا إسا دائماتي في ديمك واني خايا خطي دجي بك جامتو سن اتنو في قافة كعبا وججارا سن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ديزاين وجيقول النوهي بقراني ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جوچون كون جيروز لا دعاء خدا تر ما خطابني اسماعيل خبي ايوه خنا ديبتي نبيوني خطاب خنما مراسا دلي خان كون يسرق استاذ حمزه اني اما ولني راسي غافه جيرو تانا ماليتا نبيو تخاني ولني تديبنا اوكي ندرو على ثانيدا ودي غافه جيرو تانا غما اچيتي ندرو في دليل ثالنا بجرا خير أنا تماري جزاك الله دوبا شيكام كينيا شيكارو بي خنو لا لسجل النبي يجتشو مال جتشو لنا جخول شيكا أمي خون ناس إنجي والله بالله خو ألفي ومتى ده نرات كاره يخطو الشيكا أمة مليون سهور دفاع أمة مليون سلالة أهلا وسهلا بك الله أكبر ويلكم الله أكبر ويتيكا كنا جلاجر الله أكبر وبسا تمرت دابا نبينا إسماعيل كتابة كنا ميجت نها سوينا أمشا شيخ جابر كوي كانا سوينا ركون كابونا باسيكا ويفو سينيمي فيديو بنا دخول تصريح باسي نباسي ركون كابو تكتيتن إسماعيل كتابة كم كنا ميجت نجاكسي إسماعيل نبي مو نبي متي أجن منا ديبس نبي جتشو مال جتشو أكن ولي قال هيا طلع أما تا إسماعيل مقافين تيافيته الله جتشو مخن إيسا لا كل ما سيدي دودي دبيسن ديفا نبي جتشو مال قافين تينيا الله سيخاروبي جتشو مال الله Hamza Rabbi sodaadhuka. Hamza Nabi Hamza akki goonu tana arfumatti raawii baqa tana irraa wallaalee dhiisee bar tana biyyiidhaan seeneemi. Nabi hayyee sheekhaa keenya siifin deebisaati. Gaafii reefuu sannii wallaalee tana naa deebisinaan jee. Nabiyyi jechuun maali itti fufnaa tanuma bichaa naa deebisi rakkoon qabu. Nabiyyi jechuun maali? Video baradhu ustaz video welcome. This. Baradhu video sifin deebisa. Nambaasina. Video baradhu sifin deebisa. Network kiyyaasi. Lakki.
Video Hin bahin gaane turgashi jaatte video jennaan. Yookaan akkanumatti nabiyyi jechuun maali? Yani viidiyoo dhiisaa viidiyoo maal gootanii nabiyyi jechuun maali? akkasuma. Nabiyyi jechuun isa gartee kennamni isa kannamee maatii isaatti kan gartee ummata guututti barsiisuun isatti dirqaman godhamen. Ufii isatti maaltu kenname? Maaltu kenname? Gorsa ummata wanni isatti kannamu rabbi biraa toltuu akka gartee ummata isaatti himu rabbiin ilhaama isa godha. Aha, akka ummatatti himu itti kennama. Wonderful. Maatii isaa anjiru ka. Maatii isaa ka jedhu injiru ka. Irraan bu'in. Ummata isaa ummata aksanti isaa tokko qofa godhe. Ilakin Hamza Ibrahim itti qajeelteef akka ummatatti geessu na gaafachuu jirta Hamza Ibrahim gaafachuu jirta Sheekh Arobe. Si qarqaaraa jira ka warra akka tokkooti si lamaanu. Na qarqaarin jenne Sheekh Arobe. Ina laalaliin Sheekh Kiyyabshin. Narraa na laalaliin. Nabiyyi jechuun isa gartee ummata irratti himuun dirqamatti hin tahin. Akkam dirqama isa beeksisu san. Ammoo maatii isaatii fi gartee hanga mana isaatti himuun isarratti wanni taate. Amma sii galee yoo wanna kana maatii isaa irratti wanna taatee kana naafidde wallaahi karaa kee hordofa. Ammuma kitaaba akka jedhu naa baasi. Maatii isaa qofa ka jedhu an karaa kee hordofa. Yoo wamma kana bichaa naa baafte nabiyyi jechuun akkana yoo ta'e. Tole. Dafi kitaabuma bicha akkana naa baasi. Obsi. Gaafiin amma ati na gaafatte ani kana jeen sii deebisee mishee kaaroobe. Ayyee. Sirriidhaan deebisee moo dogoggoran deebise? Booshaa kan osin kaa sirriin deebise moo dogoggora? Dogongora deebiste. Haaya, ani akkanattiin beekaatiti. Ati ta sirrii nuu himi. Ammoo Allahan isaa akka dhufe himi. Allahan isaa akka dhufe nuu himi. Dogongora deebiste. Dogongora dogongora. Akka dubbadhu? Dhaabbu Hamza Ibrahim dhaabbu. Akka dubbadhu dubbiin miut gora doggu takka dhiisi. Dhiisi miut gora doggu takka. Sheekh Arobe gaafii takka na gaafatte gaafii takkan si gaafadha as bahi. Ani deebisaan tee sirrii miti jette. Anammoo gaafiin si gaafadhu jecha Allah ja'amu kana Qureeshiin Nabi Muhammad dura beeyti isaa fidde. Walirratti rakkabin achin dhaqin tanuma jalaa dabsina. Tanan dheessin rabbi yoo sodaatten dheessin tan. Tanan dheessin. Sheekh Afar fudhatee jira. Tasirrii naa himi jiru. Tasirrii himiti. Gaafii taantu ani deebisaan nabiyyi jechuun inni maaf kaa caqasaa kaa sirrii miti sii deebisaa caqasi. Sii deebisaa caqasi. Nabiyyi jechuun gaafii tiyanii fudhatta achi booda gaafii tiyanii fudhatta. Rakkoon qabu. Ni fudhatta yes or no. Rakkoon qabu sii deebisee taan illee sii deebisaan qopheessina kaan nama akkasiitii miti. Obsi Sheekh Arobe nabiyyi baasii deebisanaati salmaan baasanii deebisa akkana godheef. Dhaabbu tana deebisee yoo utaale akka inni baqataa jiru beekaa deemayyee. Abbo Hamza Sheekh Jaabir akkana godhatti karabbuma wayifuu seenneemi seeneette. Seenneemi. Deemayyee. Akki ati fassarte akka ati hiite kun dogongora moo dogongoraa miti dogongoraa fudhatta. Ani akkiniin itti si hiike na bira sirrii yoo si biratti dogongora taate ta sirrii nuu himiin siin jee hanga. Ishii na biratti sirrii jette ufii keetii akkasi fassartamoo akka kitaabni ammootiin hin fassareef fassarta kanuma qofa naayi. Ufii xiyyaatiin akkasi fassara.
Akkana kino. Wonderful. Abu Hamza. Amma naa taate. Hayyee. Caqasi. Amma sagaleen kiyya jira jarana amma haayimuu caqasi amma. Ni jira. yaa sagalee kenni. Nabiyyi jechuun hiika hedduu qabaa. Hiika hedduu san keessaa dubbiin bareenni nabiyyi jechuun dubbiin bareenni nama ammootiniin beeksifni itti godhamee akkana caqasi. Hamzaana caqasaartaa? Siin dhaga'am shirabii itti deemu. Amma osoo deemtu asoo fayyadu itti deemu. Iddoo banadhu asoo bareeda asoo jirta Ustaaz Sheekh Roobe. Nabiyyi jechuun dubbii bareenni dubbiin sahiihni shari'aa haarawaan shari'aa haaroomsutti shari'ama ammootiin nabiyyichi irra dhufe san kan nabiyyiin isa dura ergame san haaroomsuudhaan ummata yaadachiisuudhaan nama ergametu nabiyyi jedhama. Shari'aa ummata keessatti laafee dagatame san ummataa ibsuu ummata yaadachiisuu shari'aa san jijjiiruu osoo hin ta'in shari'aa nabiyyii isa duraa san jijjiiruu osoo hin ta'in ka ummanni dagatee irra hin jirre ummata yaadachiisutu nabiyyeedha jedhama. Dubbii bareeda irratti. Igalee? Hayyee. Gaafa akkas ta'e nabiyyanaa Ismaa'il afaan hin dubbatin akkasaan amma dubbatin nabiyyanaa Ismaa'il nabiyyiidha abbaan Ibraahim shari'aa nabii Ibraahim kana ummata ammootiniin ibse jecha homa nabiyyanaa Ibraahim kitaaba kennamee jira suufa kenname suufa isaa san ka ummanni dagate san ummata Qureeshiitaa ibsee jechu shari'aa san ibsee fi jechu amma sii galee eessaa dhufe kaati jette Haasawu amma jette kana if biraa fidde moo eessaa fidde? nabiyyi jechuun maa inni obboleessoo siin jennee bar Haasawu amma haasawte kanaan jedhe dhab reefu na gaafate if biraa fidde moo eessaa fiddee naan jedhe ani if biraa hin fideen jedhe haasawa amma ati haasawte kana if biraa fidde moo eessaa fidde? sheeka nabiyyi jechuun ammootiniin tafsiirri sahiihni nabiyyi jechuun akkana hiikni isaa shari'aa hiika kana if biraa fidde moo Sheekh Roobe na dhagaye if biraa fidde moo eessaa fidde? Kitaaba kam? Kitaabu malaalle yoo akkana irraa gore kitaaba kam maqaa hime kam? Kitaabni na bira hin jiru bara nam ani halkanii bar rafaa jira bara maqaa kitaaba naa himi obsi Hamzaa Ibrahim maqaa kitaaba naa himi kitaaba aqiidanii kafeete keessa laallatu kam kana jii naa himi maqaa kitaaba kana jii himi obboleessa kee Hamzaa Sheek Jaabirii maqaa kitaaba naa himi Sheekh Roobe tokkuma kenniif okee amma baafatu Hamzaan. Baay'ee san keessatti dhisi tokkuma kenni kalas tokkini gahabeetta. Laannaa obsaayisin nam tokko na jalan dubbatin anaaf Sheekh Roobe kiji. Sharhii beekunaa Useyminii banad. Obsi waan ati jettee irra deebi'aaf. Sheekh Roobe kiji nabiyyi jechuun isa shari'aa isa duraa ummatatti himuudhaan ergame ammoo nabi Ismaa'il shari'aa nabi Ibraahim suhufa nabi Ibraahim sani ummata Qureeshiitti himee jedhe kana awweentii dee Sheekh Roobe abboo akkanumaa sharhii barbaadde laalladhu sharhii beekunaallee laalladhu usuulu salaasaallee laalladhu ka barbaadde laalladhu
اوكي كتب عقيدة وانت كان عقب نجم ناوبس شيخاخي لا نبي الله اسماعيل وانت كان عقب نبي الله اسماعيل خطاب صحف ابراهيم سني قريش تهميجي نا خطبا بالله عليكم نا خطبا قريش تي دوران درس نبي اسماعيل قريش تي ارغمي خطابا كم قبا جرتي اما فيديو بني اس فيديو اتي نمتاتي يو أراو دان سرام بو إنا نمزامتي دب أبونا أنا من الرفسين كأمزة شيخ جابر تنازل غدا في دي مسيستمان أس تنازل غدا في أس ني أوتالا نتي وجنجي أوتالا أس ورين جرا ناساي ناري مثال لما أنتوا أسوا جرا وري بيرا ديتليزا نولماني أسوا شيكاروبي أتي ديرا خطابة سن أسباني نغرسيسي كاميرا بنتلو نما كما سلالو جرا دبي شيخ بكجيرو ستي ملسوان كتابة بنيجي لا لكي ديم إفادة دكانا كيسا مقالا كيسا جرت ديم إفادة كتابة يوبي رنجيرو سينجر وبولير سونالالي كتابة خمي جوزا ميكا فاتي دفن التيم صفحة ميكا فارة ناسيبا مرة كتين شوفت دو كاميرا شوفت Shekaro Benusinka Shekaro Beni Turki Chufat Kitaba Makafi Safhana Timi Rakmi Wajidafi أو خنوز ني تركي كأننا سيد ديمو ديما شيء نسي استمان شيت بين وركا برتنا فين تنازل غدا في صوت نكو قبده umrii isaa guutuu barnoota amantaa kanarratti fixee sila automaatika yaadachuu danda'u qaba beeki. Hedduu wanti tun itti argamu. Akka taasisan jirtanii sirrii miti suuta annaasawa. Hoteela. Milik ina jala boona micha nuti shabaka fayyisana qabne milik siistan wallahi. Itti mudduun qabdu haati hangarumatti. Hoteela wallahi. Namni kami maarshii wasana alaa. ماكينة وتكتكان التنقادي من بكتكان أبو خوتي بقى ونديبو قنا شيء بكتكان تفتي أكم كم قولوا ده تانجا مجرشات نديبيا جري خانوسا حمزة إبراهيم كيسافوس هوغانا في إني سيدي نم تكون دبتين أنا في سمالي أول شيء تجيني خوتان ديبو خسارة لا مثلا أنا زمان كان ما يصير يجرو تون قبل تقاطع أنا تبر نما تجرو سرابرتشو تتيجي من مرة لا تقول زين ما إرت إداد يوم تسنفرتك ناركا بافتن شيء تجاو ناركا بافتن في دوبر خطاب أنا حسابا سامانة تنديسنا أو خطأ ليش نديبو أو ناركا بافتن والله إيش نبر نبي يوم ما ديفما غارو مالي بيتا حمزة ديفما مالي بيتا نمني كنا ما وقع عمري إسا قوتو هنگا قبو برنوت أمانتا كان رت فتيدا حمزة جابر فرادو كان أوتوماتيك دو إسا يادتشو دندهو قبابيك نفراد وركاني دفعوسا أول بادي ويورومو نمو نمو ما شخرو بنين دي جرمان دفو أو ربي تدار دامبوسينا أو نجلا فتشو يا شيخ أخي يا رب ما جي ديبي ديبو راس غنا چانسي تني تركي أركته خوتيبر مني برني تركي تي يجون شكي والله أكن نبوء ديم وركي نهر كاب بافتن دو رب جزاء سنيا غفل والله إساهم أبو خن إسامي بلوغ قداش سمال تو قلت خنان شيخ روبيغا دوغا سني تنير گجرا gabbu saga kana bulogo da mana kana jala ka gana walin debin ya sheka kenya maltati
Internet asif guna ko. Yo internet isa jinge yo biya jirami anu ningu taf. Aku mesti tawala nama silki sagab dan Syekh Arobe sila internet cuma akan aku dah. Umatnya ahlu sunnah di dalam makan tidak atur ke daya. Alaysa fikum alim. Alaysa fikum. Abu alim numan tu kaisan juru. Me abu ma fe tam fidadda abu metti aman najid tam fidadda me. Kau tu Syekh kasih tergen jera kau bi bana kau. Hai kau sitin jabe subak agak fisir radis ya kau ambil asota. Gafi Allah sani kai Tam-tam ni bola Allah jara sani sarra kabi kan sani Allah hani sodata tanuma deebisu me Allah radifne sila Allah shayni sheekha saatun deebisu irradise tanuma deebisu me hai mesi erge khuttu ya sheekha malle نظام وان النجي ناقبا اوكي شريعة نبي إبراهيم سنجي إبراهيم مت شريعة نبي إبراهيم سني إسماعيل قريش التي هميجي خطاب ما كان إني خيسجو برباد شيكارو بي نما بافتي اندول لكنا شيكارو بي كما دبا فوري في ويكا بفلورا لا فلورا ساو قول بافتا أبو نمنمان تكو علمي كابو يسن كي سات أمي يوم واز سؤال كان يسأل قويات عتيسي في دانوي أبو نمنمان وان كان ديبسو أما شيخ عروبي هلا يكوتي خوتلا سيغالي فلورا لا شيخ عروبي وقا جامع قاجي جيرتي دوفتي وانتيني فوتو رخايتي بريفتو جرى اسم ملال أو إسامي دي إسامي شيخ عروبي كما دبا أفوري في ويكا Isa kana blog mango ne makashi karo be ka boka. nama maka Syekh Arobe kabu hunda bulok nurra goda Syekh Arobe male ya ummata keenya kasunni warra Itoophiyaa jiru warra Suudii jiru warra Westerni jiru ni dhumtanii eessa futtan obboleessa keessan hallayya kutee kunoo kanatti isin qaanyeessani darasaanii ammallee ergeef hoggu dhibbaan ergu jiraaf Syekh Arobe yaa fatii waa naman kafarsiisu wallahi meesha inni si bira jiru jiraa ka yaamtu fatii keenya ka ol seenime namni ati yaamtu ka waa danda'u yoo jiraate naa yaami Sheikh Arobe bermano guddo tuketi. Ifinan wallahi bisne. wallahi Hamza ko jecha sanin irraanfatinaa isin
Ismail Ajal Qureshi. asjala ijoolleen baay'een Sheek Muwaaz, Sheek Abu Muwaaz jedhaa turanii beektaa? Yaamaa Abu Muwaaz keenyaas yaamaa. Yaamaa rakkoon qabu. Amma nama kuma na laalu jiru kana keessaa namni tokko hawaa beeku hin jiru ka Sheekaa Roobee Gargaa. Dilanuma moo? Aboonii duutuu Amma as gubbaa ijoolleen garee shahaadaa jedhamanii ijoollee leenjisuu maal jedhan kun dhufanii dogongora kee kana ataak gochuu qaban ture silaa. Qaama biraa bakkeetti lallabuu osoo hin ta'in dhufanii ataak si gochuu qaban yoo. Akkasii miti? Garee san keessaallee qaama ta'e affeeraa. Wallaahi dandeettii itti dhufanii as ta'an hin qaban. Dhibbarraa dhibbatti hin beeka waan taateef. Akka isaan hin dhufne. Yaa Sheekaa Roobee si ergine maaliif jettee Sheekaa kee? Hamza mimi xiqqoosi waa'ee ulamaa dubbachuu barbaada beektaa ummata waa'ee tafsiiraatiif waa'ee ulamaa kanatti ummata daaraa godhaa jira. Ummanni keenya bar ulamaa maal jedhaa jira beektaa? Yaala ustaada ummata si marfamee jiru kan hunda firraa gabbuusiiti akkasitti kallattiidhaan Sheekaa Roobee wajjin waan wajji haasa'e malee gamanaa fi gamasiin itti qeeqxanii afaan jallistanii afaan waan inni hin jehin afaan keessanii tartiiba irraa baasuu jirtan Sheekaa Roobee saniif isin ciisee inni tumsan qabu isin hundi waliif jirtan inni kophaa kee feertaa haya olaana qatu nama hanga fedhe akkana malee gamanaa fi gamasiin kophaa godhanii namni tokko hin dubbanne wallahi. Nuti ammas nama hunda firraa buusiiti ati isaa hojii taa'ee haasa'e akkasii irra bareedaadha. Haayamee akkasii yoo fedhe kunoo ol naqe gaayyee. Sheekaa kootuuti isaa hojii qofa haasa'e nuti hundi nu gabbuunaati. Ol kootu Yoo si Sheekaa. dhageemee gadiin buusaa hoo. Ayyoo inni dhufee jecha tokko dubbadhe takka otomaatii kana buusi. Sheekaa keenya laal akkana alaana dhuun faayidaan qabdu la. Keessattuu Muhammad Bayyaa Rabbi sodaatu baaba aqiidaa tana keessatti falmii hin godhin. Nama si duraatu jira. Bahara ilmiitu jira. Aalima Muhammad Bayyaanii fi Hamzaa Sheek Jaabir Rabbi sodaadha. Keessattuu Muhammad Bayyaa Rabbi sodaatu baaba aqiidaa tana keessatti falmii hin godhin. Nama si duraatu jira. Bahara ilmiitu jira. Akka nama argartiin ulfaa duba assalaamu alaikum. Irreechi shirkiidha. Irreechi haraami. Irreechi bida. Abboosi daawwatu nu shirkiidha. Hamza Sheek Jaabir anumaan dubbatu sima daawwatu nu shirkiidha. Akka nama shari'aa irraa beeku waa'ee irreechaa irraa haasoftaa mi'atti. Akka nama shari'aa irraa beekuu Sheekaa kiyyaas jala teessee ol seenuu diddeena dhageeffattaa.